baranammoo barattoota cabaa kana argatan keessaa tokko siidha. Baga gammaddee jechuufi. Fiilmiin afaan Oromoo Siinan jedhamu garee piroodakshinii Jabaa jedhamuun barreeffamee qophaa'ee torban darbe keessa hoteela intarnaashinaala Ililliitti eebbifamee jira. Fiilmii Jabaa Kiruu jedhamu qabna. Jabaa Kiruun kun duruma ijoollummaa keenyaa kaanee waan wajjin guddanneef yeroo kuwaasii taphannus kuwaasii maxxannullee bilbilaanidha kan viidiyoo waraabaa turre. Diraamaa muraasallee kan silkiidhaan ofii keenya diraamaa lamaan tokko waraabne qabna. Otoo barumsaaf gara yuunivarsiitiin deebiin jechuu kooti. Ergaas dhumnees immoo fiilmii Siinan jedhu kanas tiimii kanaanidha kan barreessinee hojjennee dhiyeessinee isa dura kan hojjenne fiilmii Milkii jedhu tokko jira. Inni kun fiilmii lammaffaa keenyadha jechuudha. Garee Jabaatu barreesse. Garee Jabaatu barreesse, Garee Jabaatu dhiyeesses. Piroodaakshiniinis waan hunduma isaa kan dhiyeesse, kan qopheesse, daayirekti kan godhe, kan waraabe, kan idiit godhe Garee Jabaan siin jedhu kanadha. Miseensota meeqa of keessaa qaba Gareen Jabaa? Miseensota 5 of keessaa qaba. Maallaqa hammamitti baastan? Hammam dheerata fiilmiin kun? Mee waa'ee qulqullina isaa waan kana naa kaastan? Erga piroodaakshiniitti seenee idiit ta'ee dhumeeti ji'a 2 gidduuttidha kan dhume. Garuu rispoonsii ispoonsaraa eeguu fi ji'a 5 ol taa'eera fiilmiin kun. Akka karoora keenyaatti eebbisuuf kan turre bara darbedha. Haala qulqullina isaatii yoon si kaase sadarkaa masaa eeggatee kan waraabamedha. Sirriitti itti yaadamee kan hojjetamedha. Namooti irratti hirmaatan illee namoota akkuma aartii Oromoottis ta'e sooshaal miidiyaa irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'an jiru jedhamanidha kan irratti hirmaatee hojjete. Koostii isaatti yoon sii darbe tilmaama isaatiitti kan himu ijoollee tiimii garaagaraa wajjin wal gargaarreetti kan hojjenne humna namaa dabalatee baasii kaashii kan itti ba'ee fi humna namaa wajjin miliyoona 1 olidha kan inni fixe amma gaafa guyyaa eebbaa sanaatti. Siinan maalirratti akka fuuleffatus dubbata. Dhimmoota biroo Siinaniin ilaalamaniiru jedhus akkasuma jooteen dubbatee jira. Siinan wanti nu jennee fi seenaa shamarree tokko irrattidha kan hundaa'u. Ijoolleen shamarranii ishee baay'ee sababa bareedaniif bifa qabaniif barumsa danda'aniif dhiibbaa irra ga'u waan sana kan agarsiisuu barbaannee fi maqaa mucaa sanaati Siinan. Seenaa mucaa sanaa wanta ta'ee fi mata duree kan biraatti gochuun barbaanne. Sa'aatii 1:46 dheerinni fiilmichaa ijoollee shamarranii irratti dhiibbaa ga'u dhiibbaa ijoollee durbaarra ga'u hamma tokko kan irratti hojjetedha. Mana barumsaa keessattidha kan hojjetame. Paartii guddaan isaa koomeedikiidha. Koomikii irraa ka'a baay'ee nama bohaarsaa sana booddeedha kan inni utuu eegin utuu hin yaadamin gara gaddaatti darbu sababa kanaatiif kan tiraajik koomeediitti hin jenne kanneen akka balaa tiraafikaa xinnoo masii taatu ibsuu yaalleerra dhiibbaa ijoollee shamarranii irra ga'u baay'ee kan booldi godhee agarsiisudha. Inni sadaffaanis immoo dubbii wanta haasa'ameetu qulqulleeffatiin oduudhaan tarkaanfii fudhachuudhaaf akka hin ariifannellee kan nama barsiisudha. Qulqullina barnootaa irratti ergaa kan dabarsudha. Akka jooteen jedhutti galiin eebba fiilmii Siinan irraa argame harki walakkaan uummata sababoota garaagaraatiin qe'ee isaarraa buqqaasameef arjoomamuu hima. Waa'ee galii guyyaa gaafa sana argame parsantii yookaan 50% uummata keenya qe'ee isaarraa buqqee filaanna kan nu jennee murteessinee fi tokkoffaan namni waan danda'een uummata kana bira dhaabachuu qaba jennee waan amanneef nuti immoo wanti nu of harkaa qabnu fiilmii kanadha. Galii guyyaa gaafa sana argame walakkaatti qoonnee uummata keenyaaf akka golu dhaabbata Akimoon Isheetiif for Development jedhu warra dhaabbata gargaarsa walitti qabaa ture sanaa wajjin haasofnee isaanii wajjin edda walii gallee wanti godhamus wanti ta'u hundumtuu isaa karaa isaaniiti jechuudha kan ta'u. Koree sanadha kan qindeesse gara caalu eebba guyyaa sanaa. So isaantu biraan ga'a jechuudha uummata kana. Taatota fiilmii Siinan keessaa bilbilaan dubbiseera. Eedanii Takkaalii jedhama. Siinaniin hamman barbaadu ta'e hojjedheera yaadu yeroon siin jedhu kan jalqabaa koo waan turee fi amman yaadu amma sammuu koo keessa jiru baasee agarsiiseera jedhee yaadu garuu amma tokko yaadeera jedheen yaada amman danda'e tokko Siinaniin baasee agarsiisuuf yaaleera jedhee yaada. Mee Siinaniin gabaabsinatti Siinantu gara Edaniin dhaqee moo Edantu gara Siinaniin dhaqe? Siinanis Edan baay'ee adda addummaan qabanii yeroon siin jedhu Siinanis baay'ee dhiibbaa guddaa keessa mucaa jiraattudha. Shamarree cimtuu rakkoo baay'ee dandamattee dhiibbaa guddaa keessa jiraattudha. Edanis chaalenjoota Siinan baay'ee isaa argateetti jedhee yaada. Amma kanatti Siinanis gara Edanis gara Siinan dhufuuf irra kan wal simatanii rodheeman yaada Edanis Siinan.
hawaasa keenyatti keessumaati haala shamarran keenya yeroo rakkoon ishee mudatu akkamitti akka isheen keessa darbitu namoonni akkamitti akka ishee hubatanii namoonni baay'een immoo dhugaa jirutu hubatin akkamittiin akka ishee judge godhan akkamitti akka isheetti murteessanii wantoota akkasii baasee agarsiiseera jedhee yaada. Hawaasi keenya dhugaasaa hubachuu caalaa dhugaasaa ilaaluu caalaa shamarree sana qofatti quba akka qabu sababa sanarraa kan ka'e immoo chaalenjii shamarreen tokko keessa darbitu amma abdii kutachuutti akkamitti akka isheen geessu sirriitti agarsiiseera jedhee yaada Siinan. Daawwattoota keessaas Lataa Zarihuun Siinan na kofalchiiseeras na boosiseeras jechuun miira isaa ibseera. Kolfeeras boo'eeras dubarbatu walumaa galatti fiilmichi fiilmii gaarii ture seenaan fiilmii beekatee jiru aliyaa fi haatonni irratti hirmaatan amma humna isaanii baasanii kan isaan taphatanii fi akka daawwata tokkotti an fiilmii ilaalee boo'een beeku garuu fiilmiin kun na boosiseera. Haatuun Siinan taatee hojjetu ga'umsi isheen achirratti agarsiiste waan ajaa'ibaa tokko ministeeriin fiilmii afaan Oromoo ni gara fuulduraatti qabne keessaayyuu vaaliyuu tokko wanta ta'e tokko nu godheera jechuudha fiilmiin Siinan taatee kan taphate jechuudha. Xinnoo isheenaan pilootii isaa natti ariifate kanaan alaa fiilmii gaarii jedhu. Siinan dilbata dhufu irra deebiin magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti irra deebiin akka eebbisamuu fi torbanoota muraasa dhufan keessatti ammoo magaalota akka Adaamaa, Amboo fi Naqamteetti daawwattootaaf akka dhiyaatu qopheessitoota irraa hubachuun danda'amee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.